Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoon keenya kanneen channel Afrikaa Samsiin irratti hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoon keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha waa'ee WhatsApptiin walitti deebinee jechuudha. Egaa WhatsApp irratti jechuudha viidiyoolee dhedheeraa jechuudha. Akkasuma immoo viidiyoo faayila keessaa qabdan viidiyoo dheeraa jechuudha kan inni WhatsApp irratti yeroo namaaf erguu barbaadan isiniif ergamullee akkamitti akkasiin namaaf itti eeguu dandeettan isinitti agarsiisaa xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaa isin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiin gara dhuftan barnoonni keenya isin tolle chaanal keenya subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godhaa, hiriyoottan keessaniif qoodaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomentii irratti nuuf katabaa. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha viidiyoo dheeraa jechuudha faayila keessaa qabdan WhatsApp irratti kan isiniif ergamuu dide WhatsApp irratti namaaf erguudhaaf maal gootu Google Drive keessan irra ni galtu jechuudha. Bilbilli kamuu Android kamuu jechuudha Google Drive ni qaba. Warroonni ammoo bilbilli isaanii hin qabne Google Drive kana Play Store irraa buufattu jechuudha. Erga buufattanii xumurtanii maal gootu al tokko ofirratti hin cuqaaftu. Google Drive keessan kan inni isiniif hojjetuun email jechuudha. Email keessan isiniif hojjeta. Egaa Google Drive kana haala kanatti bantanii booda maal gootu viidiyoo barbaadan gara faayilaa deemtanii Google Drive irratti upload gochuudha qabdu jechuudha. Egaa asumaan Google Drive jechuudha faayila keessan viidiyoo waan barbaadan wantoota yeroo dheeraadhaaf kaawwachuu dandeettan yoo bilbilli keessanis isin jalaa bade faayila san wantoota sandeeffachuu barbaadan kan inni email keessan irratti isiniif qabee taa'uunidha jechuudha. Asumaan kanas akka hubattan isinitti himaa jechuudha. Egaa maal gootu asirra dhuftu jechuudha. Viidiyoo upload godhuudhaaf asirra dhuftu. Sana booda jechuudha maal gootu as jechuudha iddoo xiyyool gargaltan jechuudha upload iddoo tana al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Sana booda faayila keessan keessaa waan barbaadan jechuudha viidiyoo barbaadan san filattanii maxxansitu jechuudha. Amma already maxxansee waan qabuuf isin viidiyoo barbaadan haala kanatti irratti cuqaasuudhaan kallattiidhaan isiniif maxxanaa jechuudha. Yookiin ammoo upload isiniif ta'a fakkeenyaaf haala kanatti upload ta'aa jira jechuudha. Egaa ani viidiyoo already waan qabuuf amma upload gochuu barbaadu isin haala kanatti upload gootu. Egaa viidiyoo san jechuudha egaa upload gootanii xumurtanii WhatsApp irratti namaaf share gochuudhaaf yookiin ammoo WhatsApp irratti namaaf erguudhaaf maal gootu al tokkoof jechuudha tuttuqaa sadan viidiyoo upload gootanii sanaarra ni tuqxu jechuudha. Yookiin viidiyoo irratti kallattiidhaan viidiyoo irra ni cuqaaftu. Erga viidiyoo irra haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu gubbaa kanarratti tuttuqaa sadan kan inni argattu al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Sana booda dhiifama sagaleen kee isinitti hin dhagamuuf sagalee jala dhamsuudhaaf duuba isin deebise. Egaa maal gootu tuttuqaa sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga tuttuqaa sanarratti cuqaaftanii booda maal gootu as copy link iddoo jettu irratti tuquudhaan viidiyoo kana copy gootu jechuudha. Linkii isaa copy gootu. Tole linkii isaa erga copy gootanii booda maal gootu as keessaa baatu jechuudha. Tole erga as keessaa baatanii gara WhatsApp deemtu jechuudha. WhatsApp keessa deemtanii viidiyoo kana linkii viidiyoo kana namaaf ergitu jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp keessan ni banattu. Erga WhatsApp keessan banattanii nama erguuf barbaadan sanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu iddoo search kanarratti al tokkoof cuqaasuudhaan bakka search kanarra sakandii muraasa qabdanii teettu. Sana booda jechuudha iddoo paste jettu kanarratti iddoo paste jettu kan isin baha. Iddoo paste jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda viidiyoo kana ni ergitu jechuudha. Tole viidiyoo kana haala kanatti erga nama sanii ergitanii booda jechuudha viidiyoon kun nama san bira kallattiidhaan haala kanatti dhaqaa erga bira dhaqee booda namni sun al tokkoof liinkii kanarratti al tokkoof ni cuqaasa. Erga liinkii kanarratti cuqaase booda Google Drive fi akkasuma intarneeta isa gaafata. Maal godha Google Drive filata jechuudha. Google Drive irratti al tokkoof ni cuqaasa. Sana booda emaila yookiin ammoo inni irraa qabu yoo emaila hedduu qabaate emaila hedduu inni qabu san isaaf fida. Emaila barbaadeen filachuu danda'a. Yookiin ammoo jechuudha kallattiimaan emailuma jalqabaa irra jiru sanarratti al tokkoof cuqaasachuudha. Fakkeenyaaf cuqaasuudhaaf dura guutamee jira jechuudha. Haala kanatti isiniif guutama. Yoo hin guutamin ammoo jechuudha yoo fakkeenyaaf emaila biraatti irratti jijjiirachuu barbaade haala kanatti jijjiirata jechuudha. Sissiqisa jijjiirachuu danda'a. Kanaaf anammoo kama jalqabaa kanarratti dhiisa.
erga haala kanatti irratti dhiisee booda jechuudha maal godha kallattimaan okay iddoo yetonatti inni cuqaasa sana booda viidiyoon haala kanatti isaaf banama jechuudha yookiin ammoo viidiyoon sun haala kanatti isaaf hojjeta jechuudha. Tole agartanii jirtu erga inni viidiyoon kun haala kanatti isaaf hojjete gara faayila isaatti buusuu yoo barbaade deebi'ee maal godha tuttuqaa sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaasa. Sana booda maal godha jala irraa gara olitti ni harkisa erga harkisee booda maal godha as iddoo daawunloodii yetonatti al tokkoof ni cuqaasa. Sana booda viidiyoon kun kallattiidhaan gubbarraa hin agartan jedhee yaada iddoo kanarra viidiyoon kun daawunlood tahaa jira jechuudha gara faayilaatti gadi bu'aafii jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti viidiyoo kamuu jechuudha gara Google Drive'tiin upload gootanii erga upload gootanii booda maal gootu nama barbaadan sanaaf erguudha dandeettu jechuudha. Akkasuma jechuudha Google Drive faayidaa kana qofaa miti faayidaalee hedduu qaba wantoota isin jalaa yoo bade bilbilli keessanii isin jalaa yoo bade bilbila biraa irratti gaafa bilbila biraa bitatan jechuudha deebitanii faayila san argachuu barbaadan Google Drive irratti upload gootanii faayila san yeroo barbaadanitti jechuudha argachuu dandeettu jechuudha haala email keessan sun hin badiniin. Kanaaf haala kanatti fayyadamtu haala kanatti WhatsApp irratti namaaf erguu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufe kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu raawwataniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.